biyyaa fi kabajamtootaa fi jaalatamtoonni kiyya marti keessanuu akkam jirtu isiniin jecha irraantan appilikeeshinii tokko isiniif qabadhee dhufe appilikeeshiniin ka ajaa'ibaati. Appilikeeshiniin appii ajaa'ibaa warri akkaawuntii feesbuukii irratti miseenjara waatsaappii imoo waan adda addaa kana 2 3 4 gootanii hatta 5 6 gootanii fayyadamuu barbaaddan keessaafoo warri feesbuukaa loogaawutii gootanii fayyadamtan furmaata isiniif qabadheetiin dhufee jira. Maaliif jennaan namoonni baay'een appilikeeshinii feesbuukaa tokko irratti akkaawuntii 5 6 7 ilaa hanga hedduu fayyadamaa jira. Nan beekaa akkasitti furmaata isiniif qabadheetiin dhufe. Akkasumatti ani Sabahaddiin Oromaanin jaamaa warri jalqabaaf dhuftan YouTube keenya kana like share subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jenna. Akkaawuntiin Facebook keenyaa kunilleen akkaawuntiin YouTube keenyaa kunilleen nama bira gahaan jiru. Akkasumatti akka inni nama bira gahu godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Asumaan yoo itti barreessitan isiniif dhufuu danda'a. Akkasitti obsaan nafaana tura isin jaa obboleeyyan kiyya. YouTube keenya isa kana YouTube keenya YouTube barnootaati. Subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Akkasumatti YouTube keenya kun YouTube barnootaati. Akkasumatti like share subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Asumaan gara barnoota keenya isin dabarsina. Appilikeeshiniin arraantan isiniif qabadhee dhufe kun appilikeeshiniin isa kana. Appilikeeshiniin kunoo kana appilikeeshiniin kunoo kana sitti agartan kana appilikeeshinii kana keessa galtanii isa kanarratti akkaawuntii abbaa 3 4 5 akkaawuntii feesbuukaa hanga barbaaddan fayyadamuu ni dandeessanii isiniin jaa obboleeyyan kiyya. Akkasumatti ammallee warri waatsaappii baay'ee fayyadamuu barbaadanillee baay'ee takka isin fayyada. Ammoo warri appilikeeshina isa kana hin qabne pilaastoorii keessa galtanii pilaastoorii keessa gaafa galtan asitti akkaawuntii jettanii barreessitanii asitti waan inni nama barreessaa jiru kana akkanatti barreessitanii mata duree qubeedhaan immoo gaafa isin barreessina otomaatika isiniif baasuu danda'a. Akkanatti isa kanatti nuuf bahee kanarratti gachuu baasna. Isa kanarratti gizee akkana gattu inni ani ammoo appilikeeshinii kana gabbuufadhee fayyadamaa waan hin jiru install godhii gabbuu isinaan jechaan jiru. Amma mootu isa kana asumaan open goonee seennee isin agarsiisaa jechuudha akkaataa itti fayyadama isaa. Akkasitti obboleeyyan kiyya appilikeeshiniin maaliif jennaan beeksisa akkanatti kun obboleeyyan kiyya yeroo isa akkanatti gad seentan akkanatti isiniif baha bakka tana tuyitanii mallattoo ida'uu tana tuyitaniiti mallattoo ida'uu tana tuyitanii Facebook appilikeeshinii asirra jiru hunda isaatu isiniif baasa. Habbaa 2 3 gootanii fayyadamuudhaaf amma Facebook kana habbaa 2 3 godhee isin agarsiisa. Kunoo install ta'aa jira akkuma agartan kana bakka tanatti habbaa 3 nuuf ta'ee jira. Kunoo akkuma agartan kanatti appilikeeshiniin nuuf heddumaatee jira. Obboleeyyan kiyya akkanatti itti fayyadamaa isiniin jaa kunoo hanga barnoonni irraa isiniif qabannee dhufne kan kana fakkaatu ta'a hanga barnoota biraatiin walitti dachaanu.